finfinnee gurraan dhala 2024 ministeerri dhimma alaa Somaaliyaa ibsa kaleessa baasee jira. Godambaa yaadannoo injifannoo Adawaa gurraan dhala 2024 finfinneetti eebbifame irratti ergaa maqaa mootii Minilik ittiin dhiyaate ijoo dubbii ta'eera. Ashama harka fuunee daawwattoota kabajamtoota YouTube chaanaalii keenyaa oduu bal'inaan. Ministeerri dhimma alaa Somaaliyaa ibsa kaleessa baaseen guyyoota muraasaan booda yaa'ii isaa Finfinneetti kan eegalu gamtaa Afrikaa fi biyyoonni miseensa dhaabbata mootummoota gamtoomanii waliigaltee hulaa galaanaa Itoophiyaa fi Somaalilaandii irratti gahan akka balaaleffatan gaafachuu ishee hordofe Somaalilaandiin ibsa Soomaaliyaatiin waamicha fudhatama hin qabne jechuun kuffiftee jirti. Ministeerri dhimma alaa Somaaliyaa ibsa isaatiin Itoophiyaan teessoo gamtaa Afrikaa otoo taatee jirtu qajeelfama gamtichaa tokkummaa fi abbaa biyyummaa biyyoota ardichaa akka eeggamu ibsu diiguun gocha gamtaa bal'aaf saaxiluu raawwatteera jedhan. Waliigaltichi erga mallattaa'ee kaasee ibsa irra deddeebi'ee baaseen waliigaltee seeraan alaa jechuun kan ibsa ministeerri dhimma alaa Somaaliyaa. Ministeerri dhimma alaa Somaaliyaa ammas irra deebiin ibsa kaleessa baaseen waliigalticha abbaa biyyummaa fi tokkummaa daangaa Somaaliyaa kan sarbeedha jedhe. Soomaaliyaan waggoota lamaan darbaniif duula farra shororkeessummaa fudhachaa turte keessatti naannolee to'annoo garee Al-Shabaab jala jiran hedduu gadi lakkisiisuu kan ibse ministeerri waliigaltee Itoophiyaa fi Somaalilaandii mallatteessan garuu Al-Shabaabiif carraa uumeera haala gaddisiisaa ta'een injifannoo arganne duubatti deebisuuf danda'uun itti fayyadamaa jira jedhe. Soomaaliyaan haaluma kanaan gamtaan Afrikaa fi biyyoonni miseensa dhaabbata mootummaa gamtoomanii qajeelfama irratti hundaa'uun gocha Itoophiyaa balaaleffachuudhaan ejjannoo isaanii akka calaqqisan waamicha dhiheesseera. Ibsa ministeera dhimma alaa Somaaliyaa hordofuun ibsa gama isaatiin kan baase ministeerri dhimma alaa fi tumsa idilee addunyaa Somaalilaandii ibsa Somaaliyaa guutummaatti akka hin fudhanne beeksiseera. Somaalilaandiin biyya walabaa fi ofiin of bulchituu ta'uun kan eere ibsa Somaalilaandii kun mootummaa filannoo biyyattii injifate aangoo qabatu waliigaltee idilee addunyaa kamiyyuu mallatteessuuf mirga guutuu qabaa jedheera. Kana malees mootummaa Somaalilaandii walabummaa biyyattii karaa nagaan milkeessuuf beekamtii idilee addunyaa argachuuf tattaaffii eegale akka itti fufetti jira jedhan. Gama biraatiin godambaa yaadannoo injifannoo Adawaa gurraan dhala 2024 finfinneetti eebbifametti ergaa maqaa mootii Minilikiin dhiyaate ijoo dubbii ta'eera. Namoonni baay'een ergaa maqaa mootichaa isuma fakkaatee darbe kun ergaa gaarii akka ta'e kaasaa jiru. Warri seenaa miidhaa mootii Minilik yaadatan ammoo ekeraan maaliif dubbate jechuun miidiyaa hawaasaa irratti yeroo qeeqan arganii jiran. Hunda caalaa ammoo teknoolojii holoogiraam jedhamuun suuraa mootii Minilikii fi haasaa taasifame wal simsiisuun ittiin dhiyaate kanneen dinqisiifamnis jiranii jedhan. Akka mootichi Minilik jedhetti wanti bara keenya ture akkamitti hardha wal loltu waan gaarii qabadha hamaa balleessaa jedhee suuraa mootichaa hubannoo namtolcheen hojjetame ummata Itoophiyaaf dhaamsa dabarsee jira. Alaa bara 1889 hanga 1913 mootii Itoophiyaa ta'uun ijaarsa Itoophiyaa ammas duubaa kan jiran akkasumas injifannoo Adawaa kan hogganan mootii Minilikiif Itoophiyaa keessatti jaalalas jibbaas horataniiru jedhan. Oduu har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne kanuma hanga oduu biraatiin wal deemutti nagaan nuu tura affeerraa kenna. Akkasuma warroota gara YouTube keenyaa dhuftanii subscribe gochuudhaan nu jajjabeessitan galatoomaa isiniin jecha hawaasni bal'aan Oromoo subscribe fi share like akka nu cinaa dhaabbattan abdii isinirraa qabna.